yeroo waan akkanaa kun isin irratti dhufe bilbila keessa irratti yeroo hunda dhufa waan kana immoo yeroo hunda isin barsiisa rakkoo inni bilbila irraan ga'uun beeka waan ta'e jennaan hin balleessinaa irra nam tokko akkana harkisee balleessa miti update your phone giseen jedhe akkanuma garru kuttan isin san isin argitanii la kana yeroo hedduu irratti isan ni gubbaa irratti dhufe irraan balleessinaati daawulood seedu kan rukuttani amma cufee banata bilbilli kiyya ammas kunoo isii magadii kan rukuttani agartanii la haga ilakkaa'ee fixutti kana yeroo hedduu irratti deebiin isin barsiisa dheengaduma barsiisan ture waan kana agartanii ammas kunoo isii magadii kan rukuttani amma lakkaa'eetii dhibba guuta eeggadhaa amma dhibba guuta amma lakkaa'ee keessa gizeen galee eeggadhaa daawuloodiin godha miti lakkaa'aa ragaa amma eegaa lakkaa'aa fixu bilbillee hin cufata jechuudha ifa siniif ta'e gizee dhibba guuti bar gizee am waan kana barsiise nam tokko hubachuu hin dandeenyu manni callume ta'e eeggattan xiyya sigaara takkan ol baate agartaniitti miti la kunoo dhibba guutee bilbilli kiyya amma hin cufata gaa hin cufata gizee dhibba guute anis nan cufatee banata bilbilli waan kana yeroo iddoo deddeebiin isin barsiisa waan kana akka daganne akka tasaasanne waan kana kanaaf ani taatee haa dhiise gizee inni update jechuun gubbaa irratti naa dhufe isin barsiisa hafixee jiramme yoo fixee jira akkuma isin argattanu kunoo amma fixeera miti maal gootani dhibba guuteera miti kunoo install now iseettu kana cuftanii rukuttanii amma hin cufata bilbilli kiyya ni haay hin cufata eegaa gaamma akkaanti fiyeera la ko isin duraan badu install now iseettu kana yoo rukuttanii waan takka isin duraa baduu hin danda'u amma bilbilli kiyya cufatee banata waan takka hin badu akkasitti sirreeffatanii mee cufee